السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني إلمان رمو كان الدنيا كان الرتير جمتن باك مجرتنتي نجينيكو إسن حاجة سنين جدا سبكو كان لا كان كيسا أرمو كله كان تاتن قويا هردا سينا غوتا رمو غوتا بكما كان سينا إسا يوميو ونيتين نمديسي أتبوتي إسا دامني غوتا رمو kan biya Oromiyaa irratti anatu si murteessa anatu si beeka jedhee dachii Oromiyaa irratti Oromoodhaaf bakka bu'uu barbaadu kakutaan gargar nu qoodu barbaadu eenyu haa ta'uu hin milkaa'u jedhee kan gaddaan adda nu qoodu hin milkaa'u jedhee goota yeroo kamiyyuu saba isaatiif dhaabbatu hin awwaalanne du'e jennee hin awwaalanne jira jennee hin barbaadanne arguu isaa hin dandeenye waan ta'eef seenaa inni qabu seenaa guddaadha. Goota yeroo kamiyyuu yoom argama eessa jira jennee qalbiin teenna dhala namaa jechuun seenaa isaa hubate hundaa qalbiin teenna nu cabdee jaalna gammadaa goota ija barbadaa seenaa isaa kutaa tokkoffaa guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Akkanaaf dhageettan jaalalaaf kabajaadhaan isin gaafadha. Hanga dhumaa dhageeffachuu hin dagatina. Achumaan YouTube kana subscribe gochuun dagatina. Like illee achumaan gadi qabaa isiniin jedha. Seenaan goota keenyaa itti fufaa akka armaan gadiitti. Nadhii gammadaa bara 1955 qabsaa'aa mirga Oromoof miseensa ABO ture. Nadhii gammadaa bara 1993 keessa bakka buuteen isaa kan dhabame yoo ta'u du'uu yookaan mana hidhaa jiraatuun isaa hanga yoonaatti hin mirkanoofne. Seenaa duubaa Nadhiin naannoo Oromiyaa aanaa Zawudee dugda maqaa dhaloota isaa Qaasim Haaji Usmaan Roobaa jedhama. Maqaan ittiin waamamu maqaa qabsoo Nadhii Gammadaa jedhamuun beekama. Nadhiin bara 1955 kutaa Arsii aanaa Zawudee dugdaa keessatti abbaa isaa Haaji Usmaan Roobaa fi haadha isaa Adde Aminaa Roosee irraa dhalate. Maqaan Nadhii jedhu kun maqaan abbaa isaa kan Haaji Usmaan Roobaa ture. Abbaan isaa amantaa Islaamaa erga barateen booda maqaa isaa gara Haaji Usmaaniitti jijjiirate. Nadhii maqaa abbaa isaa kan fudhate Nadhii Gammadaa jedhamee waamamuu jalqabe. Nadhiin obboloota dhiiraa 8 fi obboloota durbaa 4 qaba. Nadhiin mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa irraa kaasee hanga yuunivarsiitii barumsa cimaa ture. Nadhiin qormaata biyyoolessaa darbee yuunivarsiitii Finfinnee gale. Yuunivarsiitii Finfinnee barnoota faarmaasii baratee waggaa tokkoof akkuma fixeen barnoota addaan kutee qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessuuf bara 1978 ABO'tti makame. ABO'tti makamee yeroo jalqabaa keessatti miseensa koree giddu galeessaa ta'e. Nadhiin bara 1993 walii gala ABO irraa hirmaachuuf wardiyoota isaa 6 wajjiin osoo gara iddoo Bookkee 27 jedhamtu deemu bakka Aaskoo jedhamu tan daangaa Arsii fi Harargee jidduu argamtutti butame. Achi buuteen isaa dhabame. Nadhiin goota sammuu qaroo kan yoo dubbatu haasawa isaa jechoota akka rasaasaa onnee nama kutu kan sagalee onnatamuu fi kutannoon dubbatu sanaan hedduu beekama. Akka namoonni tokko jedhanitti Nadhii Gammadaa Maqaleetti dararamaa mana hidhaa irraa gahaa jira yoo jedhan kaan immoo Nadhiin lubbuun hin jiru jedha. Kunis ragaa qabatamaan hin deeggaramee miti. Walumaa galatti Nadhiin seenaa Oromoo keessatti nama seenaan isaa bara baraan
yaadatamu eessa akka jiru du'ee jiraachuun lubbuu jira isaa kan hin beekamne nama seenaa guddaa qabudha. Nadhii Gammadaa as buuteen dhabamee haa jedhamu malee barbaacha isaaf xiyyeeffannoo gama mootummaatiinis waan hojjetame hin jiru. Namni namaaf falmu haa barbaadamu haa ilaalamu gaariidha. Akkuma sagalee haasawa isaa nadhiin goota murannoo fi kutannoo dhugaa kan qabu jechoota muraasa gatii qabuun kan haasawa isaa humna qabeessa. Biyya keenya jaalannu nama wajjiin qoodannu feena immoo akka barbaannetti bulfachuuf mirga keenya. Osoo halagaan biyya keenya irratti nu hin bulchin lafa dhiituu kan hidhate murtaa'ee dhaadatu nuti ammoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuu nu hanqisu hin jiru. Hiree ummata Oromoo kan murteessu ummata Oromooti malee anatu sii beekaan karaa kanaan deemta malee kan nuun jedhuuf kan afaan qawweetiin nu doorsisaa jiraatu ummanni keenya fudhachuuf qophii miti. Seenaa abboota keenyaa kan aanolee dhuman san jiraachisuun biyya keenya Oromiyaa harka Oromiyaa harka ilmaan haqaa kan Oromoo ummata Oromootiif dhaabbataniif galchuu qofaan. Hundi keenyaayyuu ummanni Oromoo bakkaayyuu harka wal qabannee waliin dhaabbannee waan warri aanolee itti wareegame san gatii itti godhamu fuuldura tarkaanfannu. Oromoon tokko amantiin addaan hin ba'u. Oromoon gosaan adda hin ba'u. Lagaan adda hin ba'u. Gaaraan adda hin ba'u. Kan Oromoo addaan qooduuf tattaaffatu haa badu. Biyyi Oromiyaa irratti abbaan biyyaa Oromoodha. Kan Oromoo irratti qorannoo malee namni biraa murteessuu hin danda'u. Kan warra biraa nurratti murteessisuuf dhidhiibu haa badu fi kan biroo jechoota hedduu ummata Oromoo hundaaf dhaamee jira. Goonni kun seenaan isaa kan yeroo kamiyyuu dagatamu miti. Sagantaa itti aanuu kutaa lammaffaa qabadhee isiniif dhiyaadha. Nadhii Gammadaa jechuun goota onnee sibiilaa kan wanta jedhe irraa duubatti hin deebine gootaa olii. Sanyii gootaa irraa kan dhalate sanyii Taaddasaa Birruu goota onnee sibiilaa. Sanyii Waaqoo guutuu dhiira onnee guutuu. Sanyii Alamuu Qixxeessaa gootummaa isaa kutaan 11 Oromiyaan hunduu mirkaneessaa. Jaalnadhii Gammadaa seenaan isaa kayyoomuu lakkaa'amee dhumatu miti goota ija barbadaa. Seenaa isaa kutaa tokkoffaa akka armaa oliitti isinii dubbisee jira. Kutaa lammaffaa hangi qabadhee isiniif deebi'uun yuutuubii kiyyaa sabiskiraayibii laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Jaalnadhii Gammadaa goota ija barbadaa lammiin keessi siquu fadhallee borullee inuma barbaada. Waan kan kee yoo kaasuu imimmaa koo lolaasee onnee koo naraasa. Gootonnee sibiilaa sanyii Abishee Garbaa sabni kee dheebotee yoomuu si arguu yaada. Seenaan kan kee guddaa lammiin si barbaada. Gootonnee sibiilaa sanyii Ajamsaaddoo seenaa kan kee yaada Oromoo sabni kee. Gootonnee sibiilaa sanyii Aloo Cirrii dhukaastuu Dhoombirii. Gootonnee sibiilaa sanyii Ajamsaaddoo warra hundaa hundeen itti beektu qabsoo. Nadhii leenca sabaa. Nadhii leenca sabaa. Saba keessi barbaadu yoomuu qalbiin cabaa. Jiraattu mudhadhu yoon jirrellee fakkeenya wayii mee nutti mudhadhu garaan nu boorahee keessi nu
nulaalata goota akkanaa achi buutee dhabuu sammuun nu dhawata goota jabarbadaa jiraattu muddadhu yoo hin jirrellee gumaan kee ni baha kaawoo kan kee qabatee dhalli yeroo ammaa ima galmaan gaha kanaaf ilmaan Oromoo kutaa lammaffaa hanga qabadhee dhiyaaduuf yuutuubii kana laayikii sabskiraaybii gochuu hin dagatinaa jaalalaaf kabajaadhaan isin gaafadha galatooma.